waaqayyo dhaaf ta'u. Iddoo kanatti torban kun egaa akkuma beekamu torban du'aa qabu gooftaa Yesuus Kiristoos itti kabajamuudha. Biyya keenya daagimatti isaa jedhanii iyyuu kabajachaa jiru. Yeroon kun yeroo du'aa qabuusaa ayyaaneffatanii itti yaadatanii waaqayyoon itti galateeffatanii. Egaa akkuma du'aa qabuusaa lallabame wanti yeroo baay'ee atteenshinii utuu hin argatin bira darbamu yoo jiraate waa'ee ol ba'uu isaatiiti. Waa'ee ol ba'uu isaatiiti. Ol ba'uun isaas akkuma qabuusaa, akkuma du'uusaa, akkuma qabuusaa ol ba'uun isaas barumsa mataa isaa danda'e of keessaa qaba. Du'aa ka'ee utuu ol hin bahin utuu hafee wanti inni hojjechuu dhufe sun hundumti isaa hin raawwanne jechuudha. Ol ba'uun isaa barbaachisaa ture. Kuni paakeejii fayyina keenyaa keessaa isa tokko jechuudha ol ba'uun isaa. Isa kana irratti har'a waliin ilaalla. Du'uu isaatiin dhiifama cubbuu arganne. Du'aa ka'uu isaatiin jireenya bara baraa arganne. Akkasuma ol ba'uu isaatiinis immoo wanti nuyi arganne jira. Kutaa kana keessatti gooftaan Yesuus Kiristoos ergaa du'aa ka'ee booddee qaama du'aa ka'uu sanaan, qaama ulfinaa sanaan bartoota isaa gidduu deddeebi'aa ture. Bartoota isaatti hin mul'ata ture. Hin mul'ata ture akka duraanii jiru halkaniif guyyaa isaanii wajjin oolee hin bulu. Yeroo barbaachisaa ta'etti isaanitti mul'ata. Yeroo gaamtuu isaa bira jiru. Sababiin isaa qaamni kun qaama ittiin du'aa ka'eedha. Qaamni kun qaama ulfina qabeessa. Kanaaf yeroo barbaachisetti mana cufamaa keessa illee lixee isaanitti mul'atee nagaan isiniif haa ta'u jechaani ture. Lafa isaan qurxummii qabuu dhaqanitti laga qurxummii dhaqee halkan guutuu qurxummii qabuu dadhabanii isaan lafa sana abdii gusatanitti ganamaan dhaqee kottaa afaan bule baafadhaa isaaniin jedhee itti mul'ate jechuudha. Toomaas isa shakkaa sanatti illee itti mul'ate. Ati illee na argiteef amante warri utuu nan argin amanan isaan immoo eebbifamoodha jedhee iddatti deddeebi'ee isaanitti mul'achaa ture. Qaama du'aa ka'uu sanaa isaanitti mul'achaa ture. Qaamni suni qaama ulfina qabeessa, qaama bartoonni akka duraanii wajjin turuu hin dandeenye yeroo barbaachisetti garuu kan arganii ture. Iddoo kanattis gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iddoo tokkotti isaanii wajjin wal arge. Guyyaan sun guyyaanni ol ba'uudhaaf jedhudha. Guyyaanni gara abbaa isaatiitti deebi'uudhaaf jedhudha. Kanaaf yeroo sanatti gaara ejersaa irratti isaanii wajjin wal arge. Isaanitti mul'ata. Bartoota isaatti mul'ata. Sun hundumtuu kaayyoo mataa isaatii qaba. Qajeelfama mataa isaatii qaba. Waaqayyo wanta godhu hunduma kaayyoodhaan waan godhu waan ta'eef bartoota isaatti mul'achuun isaa iddoo sanatti hiikaa mataa isaatii qaba. Bartoota isaatti yeroo mul'atetti garuu bartooti isaa gaaffii tokko isa gaafatan. Gaaffii isaan gaafatan sun maal? Waa'ee mootummaa isaanii, waa'ee mootummaa isa sammuu isaanii keessa ture, isa sammuu isaaniitti qabatee yeroo hundumaa isa gaafachaa turani. Yeroo inni isaanii wajjin utuu hin durallee gooftaa Yesuus Kiristoosiin wanti isaanii atteenshiinitti laatanii gaafachaa turani mootummaa kana yoom deebifta saba keenyaaf. Akkuma beektanii sabni suni bara sana keessa harka warra Roomaa jala turani. Israa'el akka warra Roomaa jala turte. Yeroo Yesuus Kiristoos lafa kanarra ture isaan harka Roomaa jala turani. Achuma keessatti isaanitti dubbachaa ture waa'ee mootummaa Waaqayyoo.
bara Daawit, bara Solomoon. Biyyi sun biyya sooromtu, biyya bilisoomtu turte. Yeroo amma harka biyya ormaa jala turani. Kanaafi gaaffiin isaanii yeroo hundumaa isa kana ture. Gooftaan Yesuus Kiristoos waan waaqarraa isaanitti dubbata, isaan immoo waan lafarraatti dubbachaa turani. Mootummaa yoom deebifta? Mootummaa Israa'el yoom deebifta? Jedhanii gaafachaa turani. Irra deddeebi'ee deebisaafii ture. Haa ta'u malee iddoo kanatti waan poosii godhan fakkaata. Deebisanii moroo isaan kaasan argina. Maaliif warri karaa Emaa'us irra deemaa turanii du'uu isaarraan kan ka'e abdiin sun akka badee dubbachaa turani. Abdiin sun akka cite dubbachaa turani. Du'uu isaarraan kan ka'e akka inni ka'u hin yaadne geeroo du'uu isaarraan kan ka'e abdiin mootummaa keenya deebisuu isaatii hafeera jedhanii yaadaa turani. Kanarraan kan abdii kutatanii turani. Amma garuu du'aa ka'uusaa gaafa baranii du'aa ka'uusaa gaafa mirkaneeffatanii ammas gaaffiidhuma sana gaafatanii. Yeroo kana gaaffiin kun gaafatamu ture. Gaaffii yeroo yoom deebifta mootummaa saba kana? Yoom deebifta? Yoom bilisa nu baafta? Jedhanii isa gaafatan. Haal tokko sammuu namaatti waa qabatee jennaan ulfaataadha. Irraa haqu. Waggaa baay'ee waggaa sadiif walakkaa gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin turanii gaaffii isaanis magariisaati. Mootummaa kana yoom deebifta? Mootummaa kana yoom deebifta? Isa kana ture. Gaaffii kana isaarraa eega ture gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni ta'e irraa eegu. Yookaanis immoo wanta isin itti dubbachaa ture akka isaan rifileektii godhan barbaada malee waanuma duraatu waamamiif dura yaadaa turan sana akka isaan dubbatan hin barbaadu ture. Kanaaf mana Waaqayyoo keessa yeroo deddeebinu gaaffiidhuma kaleessaa, gaaffiidhuma leengaddaa, gaaffiidhuma lafaa, gaaffiidhuma foonii, gaaffiidhuma biyya lafaa yoo ta'e mootummaa Waaqayyoo sana yaada mootummaa Waaqayyooti wajjin wal bira dabarra jechuudha. Yeroo galanni isaaf haa ta'u inni qajeelchaadha. Yesuus qajeelchaadha. Galanni isaaf haa ta'u. Yaa gooftaa si'a kana Israa'eliin mootummaan deebiftaa fiire jedhanii gaafatani. Inni immoo yeroo isaaniif deebisu. Ammatu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos carraa akkasii arganne maal gaafannu laata? Gooftaa maal gaafannu? Gaaffii keessa mee sammuu keessanitti qabadhaa. Atu gooftaan amma dhufee simukkee dhaabbatee waan maal gaafattu? Carraa sanatu argattanii maal gaafattu? Maalan gaafadha laata jettanii yoo yaaddanii maal sammuu keessanitti dhufu? Yesuus Kiristoos garuu bartoota isaa waan ta'aniif yaada isaanii sirreesseef. Maal jedhe? Yeroo yookiis barri abbaan gooftummaa isaatiin dhaabe beekuun isiniif hin kennamne jedhe. Yeroo bara abbaan mootummaa isaatiin dhaabe beekuun isiniif hin kennamne. Yeroo baay'ee wanta kenname iyyuu beekanii utuu hin fixan wanta hin kennamin immoo beekuudhaaf kan yaadan kan yeroo isaanii balleessan baay'eetu jiru. Wanta Waaqayyoo kaa'e wanta Waaqayyo siilii godhe dhokse tokko yookaanis immoo akka inni hin beekamne godhe tokko beekuudhaaf yaaduu jechuun yeroo fi balleessuudha. Isan ni mul'ise beekuun iyyuu wal ga'uu hin dandeenye. Isa hundumaa isaa barree bira ga'uu hin dandeenye. Isan ni mul'ise iyyuu. Kanaaf iddoo kanatti Yesuus akka waan ifatuutti dubbata. Yeroo yookiis bara abbaan gooftummaa isaatiin dhaabee beekuun isiniif hin taane, kana beekuun isiniif hin taane, garuu waan bira wanta isin beekuu qabdan isinitti hima. Wanta beekuu qabdan isinitti hima. Isin garuu hafuura qulqulluu yommuu isinirra bu'u hamma humna hin godhattu jedhe. Isin garuu hafuurri qulqulluun yeroo isinirra bu'u humna hin godhatu. Kan isaan beekuu qaban isa kana. Isin garuu hafuurri qulqulluun yeroo isinirra bu'u humna hin godhatu. Humni barbaachisaadha. Hamma yeroo sanaatti humna hin qaban turani. Waa gochuudhaaf humna hin qaban turani. Garuu gooftaan Yesuus Kiristoos isaan biraa deemuuf jedha.
yeroo isaan biraan deemu sanatti hojii isaa itti fufsiisuudhaaf humnatu isaan barbaachisa. Humna sana dachiise. Yeroo tokko wanta waa'ee hin baafnetti yeroo keenya fidna. Wanta Waaqayyo yeroo ilaalu gatii itti laanne tokkotti yeroo keenya fidna.